Ayyeen nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu jechuudha. Har'a waa tokko isinii dhufu jechuudha. Ijoollee shawaa taatanii jechuudha. Artistoonni shawaa biyyeessinaa nyaattu. Har'a boolla kam galtan? Uummanni salaalee dhumaa jira. Nama bira darbeet horiin dhumaa jira. Nama bira dabarsaniit horiitti dhokaasaa jira. Uummanni salaalee dhumaa jira. Sagalee waliin taanu. Mee uummatumti shawaa kan akka uummata shawaa miidhame jira. Mee uummanni shawaa gargaarsa kadhatee beeka. Uummanni shawaa gargaarsumti tokko uummata shawaadhaaf jedhamee namni maqaa dhahame jira hin jiru. Garuu an akka uummata shawaa an akka salaalee miidhamaa jiru hin jiru. Biyya ta'eefi miti ani. Kanaaf artistoonni keenya shawaadha jettanii shimala baattanii tooni nurra xufurguftan nurraa dhaaba sagalee taa uummanni uummata keenya. Haati teenya iyyaa jirti. Horiin dhumaa jira. Daa'imni obboleen keenya dhumaa jirti dhokaasan. Gadi baa sagalee taa mataa dheeressitanii tooni akka eegee fardaan nurratti shubbisina singaa bakka nurraa dhaaba sibba uummanni keenya dhumaa jira. Salaalee dhumaa jira. Nama bira dabarsanii horii ajjeesaa jiran. Kanaaf ijoollee shawaa jechuudha. Warri shawaadha jettee sitti shimala baattee tooni gurguftu nurraa dhaabi. Yoo taate uummata keetiif sagalee ta'e. Har'a boolla kamtu sin liqimse? Har'a allayyaa kamtu sin naqan? Artistoonni keenya shawaadha jettanii tooni shimala baattanii olii gadi zoortan. Shimalli bichaa faayidaan qabu. Shimala bichaa baatanii deemuun faayidaan qabu. Uummata keetiif sagalee ta'e uummanni kee dhumaa jira. Sa'aatii kana sa'aatiin uummata irratti dhokaasa banan. Sa'aatiin waan qaban facaafatanii, waan qaban haammatanii, waan qaban galfatanii itti bee sa'aatiin kun uummanni keenya dararaa keessa jira. Kanaaf rabbii keessanii sin qabee namoonni viidiyoo tana agartan odoo viidiyoo tana sheeriin godhin rabbiin harka kee haa cabsuuf sheer walii godha. Uummanni keenya salaalee dhumaa jira. Nama bira darbanii horiitti tokko horii waraanaa jiru. Kanaaf uummanni salaalee gargaarsas kadhatee hin beeku. Hoggaa nama gargaarummaa handura bahee tooni gargaaru uummata salaaleeti. Ijoollee shawaati. Kanaaf ijoollee shawaa irratti shimala baattee tooni nurratti shubbistu dhaabi nurraa. Uummata keetti irratti dhukkee kaasaa jira mootummaan. Kanaaf sagalee walii haa taanu. Har'a boolla kamtu sin liqimse? Artistoonni shawaadha jettanii maqaa shawaa baattanii har'a boolla kamtu sin liqimse? Nurraa dhaaba bakka gahaa sirba keessan achumatti deema tooni paarlamaarra bahuudhaaf sirba. Hin barbaannu kanaan booda uummanni keenya dhumaa jira. Haadholiin keenya dhumaa jirti. Obboleen keenya dhumaa jirti. Rasaasan kan hoomaan beekne kan maalummaa siyaasaan beekne qeesaarra kan nagaan qotatee galfatu. Kan hiyyeessa daa'ima isaa guddifachaa jiru qeesaarra buqqisanii daa'ima isaa jalatti reebanii mukaan keessa darbanii horii isaa waraanaa jiru uummanni salaale. Kanaaf uummata kanaaf sagalee haa taanu. Piliis uummanni shawaa dhumaa jira sagalee haa taanu. Sheer waliif godha. Kanaaf jechuudha warri fooloo gurguddaa qabdan uummata keenyaaf sagalee ta'a. Uummanni keenya dhumaa jira. Erga waggaa afuriitu uummanni keenya rasaasni irraan dhaabbanne akka bishaanitti itti roobaa jira. Mootummaan leenjisee kan hoomaan beekne kan karaa itti xiyyitii tokko sanuu hin beekne itti kennee tooni uummata keenya ficcisiisaa jira waan ta'eef horii isaa achumatti nurraa olaadeeffatu nurraa sagalee nu ta'a. Akka horii isaa gaddeeffatetti nurraa olaadeeffatu. Hin barbaannu bakka nu ga'e uummanni keenya dhume antanaan dura dhume kan amma naachi nurra haa dhaabbatu uummata keenyaaf sagalee ta'a. Hin barbaannu bakka nu ga'e. Amma yoomitti dhumna? Amma yoomitti dhumti obboleen keenya? Amma yoomitti dhumti haadhi keenya abbaan keenya? Amma mukaan keessa darbanii horii fixaa jiru. Horii afaan hin dubbanne. Kan horiitti tokko sunuu horiidha. Osoo itti kennanii xiyyitii sun akka garatti tokkaatu horii sunuu hin beeka. Afaan hin dubbachuu wallaalee malee. Horiitti tokkosee ajjeesa. Horiidha kan itti rasaasatti tokkosu sunuu. Kan hoomaan beekne. Kan maalummaas xiyyitii gara itti qaban hin beekne. Nutti gadi bubbaasee toonu uummata keenya. Haadholii keenya nagaa qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqisaa jira.
horiisaa nutti gobboppaase horiisaa akka nutti gobbopaasetti nurraa adeeffatu nuun sagalee nuuf ta'a uummanni keenya dhumaa jira. Bakka nugaa amma yoomitti dhumna amma yoomitti akka abiddaa xiyyitiidhaan bobaana. Namaa bee lubbuu qabaabee ani itti tokko sunis lubbuu qabaabee boru hundumaa akkamitti argee namatti xiyyitii tokkos akkamitti haadha isaa abbaa isaatti xiyyitii qabee tokkos akkamitti yaada sammuun isaa buqqeessa kana keessa dhagaatu jira natti fakkaate uummatatti kan xiyyitii qabee tokkos osoo beeke kan isaan lolu isaaniif tokkosa tureeyyuu kan isaan lolu sun isaan ajjeesaa miti reessattis tokkose kanaaf uummata nagaa ajjeese ammanan ajjeese ammanan booji'ee tooni gurraan galuufi noo kan isaan lolu unkaan kaane miti qeensa iyyuurraa filigeessine haadholii fi abbootii isaa galee ajjeese tooni deebi'ee malee xalaata isaan lolu isa hin ajjeesne gootummaan isaa haadholii keenya nagaa abbootii keenya nagaa kan nagaan daa'ima isaa guddifachaa jiru kan nagaan horii isaa horsiifatee tooni daa'ima isaa barsiifachaa jirutti dhokaasa roobsee gala inni. Kanaaf bakka nugaa sagalee waliif haa taanu viidiyoo kana sheer walii garaa keessattuu ijoollee shawaa wali shimala baattee asirraa ol fuudhi gaddeebisi jettu rabbiin miila kee haa cabsu nurraa dhaabi bakka sirbi nugee bakka nugee ana garuu nagee bannane bakka sirbumti kun bakka. Biyya mootummaan hin jirra waan ta'eef sagalee waliif haa taanu uummanni keenya dhumaa jira. Uummata keenya irratti eegoo guyyaa 10 rasaasa akka bishaanii itti roomsaa jiru kun qe'ee fi qabeenya isaarra buqqa'aa jiru kun daa'ima lagatti bineensi nyaachaa jira. Kanaaf abbaa fi haadha isaanii adda facaasanii daa'ima. Kanaaf sagalee waliif haa taanu uummanni shawaa dhumaa jira. Sirbi nu ga'e bakka sirbitaniirtu. Bakka singee sirbitaniitu ittiin gaabbitanii. Kanaaf uummanni keenya dhumaa jira sagalee waliif haa taanu bakka. Aizoyaa shiwisee shawaan dhufee awwaara buqqisee jettan amma kinoo uummanni awwaara sinirraa buqqisaa jiraan duratti miti. Kanaaf keessattuu jechuudha artistoonni keenya shawaadha jettanii maqaa shawaa kana baattanii toonii teessan nu ga'e bakka nurraa dhaaba. Amma eessa raqiree shawaa sun? Maqumaaf madarakii irratti baatanii toonii itti feemasii ta'uudhaaf immoo uummata kee maddii dhaabbattee toonii waan uummanni kee dhugu dhuddee waliin jiraachuudhaaf. Kanaaf nu ga'e bakka nurraa dhaaba hin barbaannu. Sirba hin barbaannu yoo dandeesse uummata keetiif sagalee ta'e yoo dadhabde immoo xolotii godhiif uummanni keenya dhumaa jira. Haadholiin kee abbootiin kee dhumaa jira. Ana na bira hin geenye jettee callistee hin taa'in boru dhufee mataarra si kora. Ani shawaadha ani salaalee ani maaxiraa na bira hin geenye jettee toonii callistee uummata kee bira hin darbin sagalee ta'ee agardantichi sagalee ta'ee tana namni 2 namni 3 dhaga'uu danda'a. Kanaaf boru mana kee dhufa. Kanaaf uummanni keenya shawaa salaalee keessattuu dhumaa jira sagalee haa taanu. Sa'aatii makara isaa itti galfatu sa'aatii qabeenya isaa waan itti fixatee facaafatee galfatu rasaasa itti roobsa toonii qabeenya fi horii isaa jalatti fixaa jira.